Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samootarraa bu'ee haadha teenya qulqulleettii dubree Maariyaam irraa dhalatee addunyaarra deemee barsiisee rakkoo argee nuuf jedhee kan dhiphate, nuuf jedhee kan madaa'e, nuuf jedhee kan beela'e, nuuf jedhee kan du'e Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Egaa torbee dhukkubbii kana keessaa hojii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete keessaa kan guyyaa roobii fi kan guyyaa kamisaa waliin ilaalludha jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos torbee dhukkubbii kana keessaa kan guyyaa roobii raawwate maal akka ta'e kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa torbee dhukkubbii kana keessaa guyyaan kun guyyaa roobii kana jechuudha. Guyyaa roobii kana hangafoonni lubootaa fi barsiisonni seeraa Gooftaa akkamitti akka qaban kan itti mari'atan, kan gara murtiitti itti geessanidha yookiin gara shangoo geessanidha jechuudha. Egaa isarrattis ni mari'atan. Kanaaf guyyaan kun guyyaa roobii kun jechuudha guyyaa murtii jedhamee yookiin immoo guyyaa walii galtee jedhameetillee kan waamamu ta'uu isaati jechuudha. Egaa guyyaa roobii kun guyyaa walii galtee yookiin immoo guyyaa murtii jedhamee ni waamama jechuudha. Egaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabuudhaaf yeroo deemanitti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti qabuudhaaf akka deemanitti guyyaa isaan itti mari'atan yookiin guyyaa isaa walii galteetti walii galan jedhamuudhaan kan waamamu jechuudha. Walii galteen kunis kan taasifame egaa barattoota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa tokko kan ta'e Yihuudaan yoo ta'u, walii galteen kun murtee ammeenyaaf kan ture jechuudha. Duuka bu'oota Gooftaa keessaa Yihuudaan Gooftaa keenyaaf hammeenya itti yaadu, hammeenya godhuudhaaf yoo garasitti deemu duuka bu'oota isaa bikkeenni oolee oduu wajjin oolanu, bikkeenni taa'u oduu wajjin taa'anu, osoo inni sagalee isaa dhaga'u Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qarshiidhaan jijjiiruudhaaf, qarshiitti dabarsee kennuudhaaf kan guyyaa itti murtiitti itti dhiyeessanidha jechuudha. Egaa waliigaltee kana erga raawwatee booda gara Gooftaa fi gara duuka bu'oota isaa deemee guyyaa roobii kaasee hanga guyyaa kamisaa galgalaatti hammeenyummaadhaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti ka'e jechuudha. Egaa kan inni raawwate kunis jechuudha fakkeessee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faana nama duukaa bu'u fakkaatee dabarsee kan kennedha jechuudha. Yihuudaan nama fakkeessuu fi hamaa akka ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni beeka ture jechuudha. Egaa har'as namoonni baay'een fakkeessuu fi wajjin jiraachuu fakkaatanii kan lubbuu namaa galaafatan, kan karaarraa nama qaban baay'een isaanii ni jira jechuudha. Yihuudaan bikkeen oolee wajjin oolee sagalee Waaqayyoo oduu dhaga'u oduu baratu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsee kenne jechuudha. Egaa yeroo dabarsee kennutittis inni fuula Gooftaa ilaalutti hin qaanofne, fuula isaa hojjedheetuma ilaalee nama gaarii fakkaatee jiraachaa kan turedha jechuudha. Egaa qulqulluu Phexros haalli isaa sodaachisnaan, haalli Yihuudaa yeroo sodaachisu, gochi inni godhu yoggaa isa sodaachisu Gooftaa isaa si'a sadaffaa hin beeku jedhee ni kaade jechuudha. Isa hin beeku jedhee raawwatee ni dubbate jechuudha. Erga jecha kana dubbateen booda, erga jecha kanaan ganee booda Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si'a tokko mul'atee yoo ilaalu qofa fuula Gooftaa isaa jabinaan itti yookiin fuula jabinaan itti mul'achuu yookiin immoo fuuldura isaa dhaabbachuu sodaachuu irraan kan ka'e boo'ichaan dhaawaadhaan mana Waaqayyoo san keessaa yookiin immoo bikkee duuka bu'oonni Gooftaa jiran san keessaa achi keessaa ba'e jechuudha. Garuu yeroo dabarsee laachuuf walii galtee uume kaasee sagalee Waaqayyoo isaa balleessuun akkuma durii isa Gooftaa wajjin hin ta'u si'a tokkollee hin qaanofne jechuudha Yihuudaan jechuudha. Egaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin yoo jiraatu yoo isa dabarsee kennu takkallee hin qaanofnes, sodaannes, hin boonyees jechuudha. Garuu qulqulluu Phexros ni sodaate si'a sadaffaa irratti ni boo'e, bikkisanii illee gadi ba'e jechuudha. Egaa yeroo san keessatti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos murtii yoo dhiyeessan sanitti Yihuudaan garuu saaffii tokko maleedha jechuudha kan dura dhaabbate. Yaada mataa isaa burqisiisee ofii isaa gara shangoo deemuun qarshii fudhachuuf abdii godhatee deebisee ija Gooftaa keenya ilaaluu dabarsee kan isa kennu ana ta'a laata gaafachuufis ija jabinaa qaba ture. Yihuudaan gawwoomsuu yoo barbaaduttis Gooftaa hunduma beeku
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma beekuu kan danda'u, hunda bituu kan danda'u, uumama hunda kan uume osoo beekuu fakkeessuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarsee kan kennedha jechuudha. Egaa fakkeessee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kenne jechuudha Yihuudaan. Guyyaan kun ammas guyyaa urgaa gaarii qabu fi akkasuma imimmaanii jedhamuudhaan kan itti beekamudha jechuudha guyyaan kun jechuudha. Guyyaa urgaa gaarii qabuu fi imimmaanii jedhamee ni beekama jechuudha. Kun immoo sababni inni jedhameef guyyaa urgaa gaarii kan jedhame Maariyaam urgooftuun dibata gati jabeessa ta'e isa gatii guddaa ta'een haati shurrubbeetti jechuudha. Shurrubbaan ishee dhedheeraa kan taate jechuudha. Uffata gati jabeessa ta'e dibata gati jabeessaa ta'e tokko fiddee raawwattee miila gooftaa keenya kan dibde dibata kana kan dibde cubbuu ishee baay'iftee kan boosse ta'uu isaati jechuudha guyyaa kana jechuudha. Guyyaan kunis kanaaf guyyaa urgaa gaarii qabuu fi imimmaanis in jedhama jechuudha. Guyyaa kana jedhamee raawwatame kan beekamu jechuudha. Inni biraa immoo dhiphuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan guyyaa kamisaati jechuudha. Egaa dhiphuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan guyyaa kamisaa itti raawwate keessaa kan ilaallu guyyaan kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad of qabiinsa kan keessatti barsiise, jaalala kan keessatti barsiise, ajajummaa keessatti kan barsiise, akkasuma maalummaa tajaajila barsiisa kan barsiise, gorsa miila duuka bu'ootaa isaa dhiqee waan isaan akka gad of qabummaa agarsiisan kan barsiisedha jechuudha. Egaa walumaa galatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa kamisaa jaalala kan agarsiise, ajajummaa kan agarsiise, gad of qabiinsa kan agarsiisee fi gorsa kan gorse kan barsiise ta'uu isaati jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa kamisaa ofii isaatii uumaa samii fi lafaa ta'e osoo jiru inni addunyaa tana osoo bitu duuka buutota isaa miila dhiqe jechuudha. Guyyaa miila dhiqannaa jedhamee ni waamama jechuudha guyyaan kamisaa kun jechuudha. Duuka bu'aan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Yohaannis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos miila isaa dhiqee wayyaa isaa fudhatee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee waan isiniif godhe hubattuuree barsiisaa gooftaas jettanii na waammattu jedhe Waaqayyoof jechuudha. Na waamtu jedhe. Egaa Yohaannisis immoo akkuma isaa kana jedhe barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu. Isini akkuma jettan iyyuu anis isa sanii jedhee raawwate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni dubbate jechuudha. Ani barsiisaa keessanii fi gooftaa keessan erga miila isinii dhiqee isinis immoo miila walii keessanii dhiquun isiniif ni ta'a jedhee raawwate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma gadi jedhee duuka bu'ootaa dhiqe isinis immoo walii keessaniif miila walii keessanii olii dhiqxanii akka waliif ajajamtan jaalala akka waliif mul'iftan akkasumas immoo gorsa akka waliif kennitanii fi akka wal barsiiftan jedhee raawwatee ni dubbate jechuudha. Ani akkuma isiniif godhe isinis immoo walii keessaniif waliif godhaa jedhee fakkeenya isinitti himee jira jedhee dubbatee jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12-15 irratti akka dubbifne maalummaa gad of qabiinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiise ni arganna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa ta'e osoo jiru inni waa'ee waaqummaa isaa hin ilaallee ture. Gad of qabummaa argisiise malee uumaa ta'e osoo jiru gad of qabee miila uumamaa dhiquun isaa baay'ee kan nama dinquudha. Namoonni har'a baay'een isaanii inni hangafa keenya inni hangafa keenya hin kabajna. Nuti warroonni abbaan qabeenyaa kan qabeenya hin qabne yookiin hiyyeessa garagalee ilaalu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu hunda kan qabu hunda kan bitu hunda raawwachuu kan danda'u inni gad of deebi'ee duuka bu'oota isaa dhiqe jechuudha. Gooftaan keenya duuka bu'oota isaaf fakkeenya ta'ee jira. Ana irraa baradhaa jedhee jira. Akkuma jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise nutis walii keenya irraa barachuu qabna. Fakkeenya nuuf ta'ee jira. Walii keenya fakkeenya ta'uu qabna. Gad of qabummaa nutti agarsiisee jira. Nutis of gad of qabummaa barachuu qabna. Beekuu qabna jechuudha. Yaada garaa isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka qabamu ni beeka. Akkamitti akka isaan qaban ni beeka. Egaa inni bifa waaqummaatiin otuma jiru ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin wal qixxeessu wanti qabatan ittiin hafanitti kan isaan qabuudhaaf ittiin deeman ni beeka. Egaa akkam akka godhanis ni beeka jechuudha Waaqayyo jechuudha.
waaqayyo wanti hin danda'amnee fi wanti isa dadhabamu yookiin immoo wanti isa hanqatu hin jiru hundumaa ni beeka waan ta'eef jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa kana inni biraatis kan jedhamee waamamu guyyaa iccitiitis jedhamee ni waamama jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa erga miila duuka bu'oota isaa dhiqee gaduuf qabiinsa agarsiisee barsiisee booda kunoo kuni foon kooti nyaadhaa kunoo kuni dhiiga kooti dhugaa jedhee aarsaa kakuu moofaa diigee guyyaa aarsaa kakuu haaraa kan itti iccitii qurbaana itti hundeessedha jechuudha. Guyyaa kamisaa kuni foon kooti hodha nyaadhaa kuni dhiiga kooti hodha dhugaa jedhee iccitii kakuu moofaa diigee iccitii kakuu haaraa kan qurbaana keessatti hundeessedha jechuudha. Kanaaf guyyaan kamisaa kun guyyaa iccitii jedhameetillee ni waamama jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biddeena fuudhee eebbisee cabsee duuka bu'oota isaatiif kan kenne fudhadhaa nyaadhaa kuni foona kootii fudhadhaa nyaadhaa kuni dhiiga kuni foona kootii jedhee akkasumas xoofoo fudhatee waaqayyo galata galchee isaaniif kennee hundumti keessanuu kana dhugaa kuni dhiiga kootii jedhee raawwate xoofoo fuudhee raawwate kan kenne jechuudha. Dhiigni kakuu haaraa keessattis akka dhiigni isaa sun akka nu fayyisuuf jabina akka nu ta'u akka nu cimsuuf dhiifamaaf akka nu ta'u cubburraa akka qulqulloofnuuf gara mootummaa isaa akka deemnuuf dhiigni isaa dhangala'u sun fayyina akka nuuf ta'uuf fakkeenyaan kan itti himedha jechuudha. Egaa Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26-28 irratti yoo dubbifne ni arganna. Kunis ilmi namaa fooniif dhiiga isaa fudhatee isa wajjin tokkummaa fi jabinaan akka jiraatu akkasuma diina seexanaa mo'annee injifannoo argannee mootummaa waaqayyo keessa qooda akka qabaannuuf humna mo'ichaa akka argannuuf kan itti nu jajjabeessu jechuudha. Guyyaan kamisaa kuni karaa biraatiinis guyyaa kadhannaa kamisaa jedhamee ni waamama jechuudha. Guyyaa kana halkan gooftaan keenya gara geeta sammaanee dhaquudhaan aangoo harka Yihuudoota qabamuutiin kadhachaa kan ture jechuudha. Iccitii kadhannaas nu barsiisee jira. Yoo kadhannu qormaata jalaa ba'uudhaaf akka dandeenyus nuuf ibsee jira jechuudha. Gara qormaataatti akka hin galle cimaatti kadhadhaa jedhee akkuma dubbate jechuudha. Nuti qormaata jala akka daballuuf nutti dubbatee jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 36-39 yoo dubbifnes ni arganna jechuudha. Guyyaa kamisaa maaliif qiddaaseen jiraate? Maaliif guyyaa kaan hin jiraanne? Maaliif guyyaa kamisaa jiraate? Guyyaa kana kanirraa guyyaa kaanirraa maaliif adda ta'e laata? Guyyaa kamisaa kana guyyaa gooftaan keenya kennaa kakuu haaraa itti jijjiiredha. Kennaa kakuu moofaa jijjiiree gara kennaa kakuu haaraa kan ijaaredha jechuudha. Guyyaa kamisaa jechuudha. Egaa guyyaan kun guyyaa kennaa kakuu haaraa kan itti ijaarame jechuudha. Guyyaa foonii fi dhiiga isaa itti fudhatanidha jechuudha. Guyyaa qurbaana itti hundeessedha jechuudha. Guyyaa gaduuf qabummaa barsiise jechuudha. Guyyaa inni ajajamuu barsiise jechuudha. Guyyaa jaalala itti agarsiise jechuudha. Egaa kennaan kunis guyyaan itti kennaan kun itti kennames gosa midhaanii keessaa absiitii eebbisuudhaan gara foon isaatiitti kan jijjiire, waayinii eebbisuudhaan gara dhiiga isaatiitti kan jijjiire kan itti yaadannudha jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa kun kanaaf jechuudha. Mana haadha Maarqoosittis duuka bu'oota isaaf kan kennedha jechuudha. Guyyaa kana guyyaa addaa kan taate kan biroo irraa kan adda ishii taasisu guyyaa kamisaa kun guyyaa itti foonii fi dhiiga isaa ittiin yaadannu yookiin immoo guyyaa qurbaanaa itti hundeessedha jechuudha. Akkamitti kan jedhuuf immoo deebiin miila dhiquu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kamisaa kana miila duuka bu'oota isaa dhiquu yeroo qorrobnus guyyuma kana guyyaa kamisaa ta'u akkasumas aangoo lubummaa yoom argattan yoo jedhaman jechuudha. Guyyaa 50ffaa isaatti yookiin immoo guyyaa Pharaaqliixoos guyyaa sana irratti jechuudha. Egaa guyyaan hundeeffama galataa fi kennaa waaqayyoo kan ta'e kennaa kana kan kennu manni kiristaanaa qiddaasee mataa ishee ni gaggeessiti jechuudha. Guyyaa kamisaa kana osoo fooniin hin boqatin dura kennaa duuka bu'ootaa kan itti kenne jechuudha guyyaa kana. Egaa guyyaan kanaan kan itti yaadatamu jechuudha. Egaa guyyaa ajajamummaa luboota barsiisuudhaan akkamitti akka isaan barsiisan, akkamitti uumaa isaaniitiif akka ajajaman, akkamitti isaanis immoo hangafoota isaaniitiif ajajaman kan keessatti barsiisedha jechuudha. Kanaaf har'as luboonni nama hundaafuu akkuma ajajaman
akkamitti akka ajajamuu qaban kan nu barsiisu jechuudha guyyaan kun jechuudha. Egaa walumaa galatti guyyaawwan kun guyyaa roobii, guyyaa murtii yookiin immoo guyyaa walii galtee jedhamee waamamu. Guyyaan kamisaa immoo guyyaa iccitii akkasumas immoo guyyaa gadi of qabummaa, guyyaa itti ajaja keessatti barannus kan nutti agarsiisu jechuudha. Kakaasee kan jalqabsiise kan na xumursiise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin.